Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangadhuma sagantaa kanaatti nu hojii turaan affeerraa kenna kun Biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabre oduun jalqaba. Filannoo marsaa torbaffaa wal qabate paartiin KFO ejjennoo isaa ibsee jira. Ibsa kenneen haalli nageenya biyyattii keessa jiru filannoo marsaa torbaffaa irratti hirmaatuuf kan hin hayyamne ta'uu ibsuudhaan ta'ullee marsaa lamaaf yookaan marsaa lammaffaatiif walitti aansee filannoon ala ta'uun paartichaa immoo paarticha beekamtiin ala waan taasisuuf paarticha jiraachisuuf qofa jecha murtee fudhadhe jedhee jira. Murteen inni fudhate maal akka ta'e qabannee jirra isiniin kenna. Oduun inni itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu Oromiyaa keessatti haala jedhamuu danda'uun gaggeeffamaa jiru cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota hedduutti injifannoo argatuu beeksisee jira. Akkasumas mootummalleen waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan waa jedhee jira. Waan inni jedhellee qabannee jirra isin biraan kenna. Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp lammiilee Somaalee Ameerikaa keessatti arguu hin barbaadu jedhee jira. Jechoota arrabsoo hedduus dubbatee jira. Jechoota hedduu dubbatuun lammiilee Somaalee yoo qeequ akkuma inni lammiilee Somaalee qeeqe qaamota garaagaraa irraa qeeqni isa mudatee jira. Kanaafis gama Somaaliyaattillee deebiin kennameefii jira. Guutuu odeeffannoo kanaatii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun kun oduu ammeedha. KFO'n filannoo biyyoolessaa marsaa torbaffaa ilaalchise ejjennoo isaa ibsee jira. Filannoo marsaa torbaffaa irratti hirmaatuun rakkisaaf yookaan kan hin danda'amne ta'uu ibsuudhaan ta'ullee yeroo lammaffaa filannoo keessaa bayuun dhaabbicha yookaan paarticha dhaabbummaa yookaan paartummaa irraa waan haqsiisuuf magaalaa Finfinnee fi yoo danda'ame immoo naannawa isheetitti dorgomuuf murteessuu ibsee jira. Dorgommii kanas kan raawwatu paartii ta'ee turuudhaaf qofa akka ta'es ibsee jira. Ejjennoo KFO kanarratti immoo piippiin waan milkaa'e fakkaata. Herreeyni yookaan kaalkuleeshiniin piippiin hojjettes waan hojiirra oole fakkaata. Milkaa'uu fi milkaa'uu dhabuun waan biraati. Akka kaalkuleeshinii piippiitti filannoon marsaa torbaffaa dorgomaan ala gaggeessuuf tooftaalee garaagaraa fayyadamuun yookaan immoo tooftama ta'eeyyuu fayyadamuun dorgomtoota paartilee morkattoota dorgommiin ala taasisuun kophaa isaanii of dorgomuu waan barbaadaniif kun immoo waan hojiirra oolaa jiru fakkaata. Kun Itoophiyaa akkuma Afrikaatittu filannoon dhugaa yookaan immoo mirga uummataa eeguun sagalee uummataa kabajuun kan hin jirre waan ta'eef kanuma hojiitti hiikuu fi hojiin hojjetamaa jiru wanni mul'ataa jiru. Muummichi ministeera Itoophiyaa filannoo marsaa torbaffaa kana wal qabsiisee tibbana waa hedduu dubbatee jira. Wantummaan galee haa galu filannoo marsaa torbaffaa kan hin dheerannes kan hin dabarres ta'uu ibsee jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa ejjennoo kana kan ibse yeroo gaafii fi yaadni dhaabbilee morkattootaa irraa cimee itti fufee fi akkasumas haalli biyyattiin keessa jirtuu fi haalli nageenya biyyattii filannoo marsaa torbaffaa gaggeessuuf hin mijjatu jedhaa jiranitti yoo ta'u muummichi ministeeraa kanaafis deebii kennee jirra. Qaamonni yeroo ammaa kana biyyattii keessatti nageenyi hin jiru jedhani ni sobu. Nageenyi biyyattii ni jira, filannoon yeroo isaa eeggate ni gaggeeffama jedhee jira. Gama biraatiin immoo ejjennoo muummicha ministeeraa kana kan abdii kutannaati jechuudhaan qaamonni garaagaraa yaada kan itti kennan yoo ta'u sababni isaas biyyattii keessatti lolli waliin gaggeeffamaa osoo jiru naannoo Oromiyaatti lolli gaggeeffamaa jiru hanga funyaan Finfinneetti fullaa'uudhaan mootummaa bilxiginnaa hudhee yeroo qabetti akkasumas naannoo Amaaraatti guutumaan guututti lolli gaggeeffamaa jiru. Naannoo Amaaraa to'annaa bilxiginnaa jalaa ala taasisee yoo xiqqaate parsantiin 80 to'annaa bilxiginnaa jala kan hin jirre ta'uu qaamoleen garaagaraa akkasumas miidiyaaleen garaagaraa kan gabaasan yoo ta'u naannoon Tigraayis guutumaan guututti harka isa hin jirtu. Kuni hundi ta'ee osoo jiru filannoo dimokiraataa gaggeessina isin warri gadii sirriitti hojjedhaa jedhee dhaamsa dabarsuun isaa abdii kutannaa irraa kan ka'e inni biraa immoo diktaatarummaa isaa mirkaneessuuf filannoo ofumaa ofii isaatiin dorgomuuf murteesse jedhamee jira. Gama biraatiin immoo ejjennoo muummicha ministeeraa irraa wanti calanqisu dhaabbileen biroo haa isa kadhatanii fi yeroo kadhaan itti cime na kadhatanii yeroon isaa dheereffame jechuudhaan yeroo isaa dabarsuudhaan tooftaa kanaanis yeroo aangoo isaa dheereffatu barbaada jedhamee jira. Wanta immoo of durri kan nu agarsiisu ta'a. Kun akkuma jirutti ta'ee dura ta'an KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa kaleessa yaada maddeen odeeffannoo garaagaraatiif kenneen galmeen kaadhimamtoota kaleessuma waan xumuramuuf
dirqama paartii jiraachisuu qofaa fi kaadhimamtoota 10 qofa galchina jedhee jira. Bara barri kanarra wayyaa turetti bara filannoo 2025 kaadhimamtoota 400 ol galmeessuu qofa osoo hin taane teessoo paarlaamaa 42 injifannee turre jedhee jira. Kun akkuma jirutti ta'e boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa yeroon galmee kaadhimamtoota kaleessa kan xumurame ta'us har'a dheeressuu isaa beeksisee jira. Haaluma kanaan boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa paartilee ragaa kaadhimamaa duraa qofa dhiyeessan jedhee sirni galmee hanga diriirfamutti yeroon galmee kaadhimamtoota dheerate jedhee jira. Haaluma kanaan paartileen gucaawwan galmee barbaachisoo ta'an haaluma barbaachisuun buufata irratti guutuudhaan karaa bakka bu'oota isaaniitiin sadaasa 17 hanga muddee 2tti akka qaaman galchan ibsee jira. Oduun itti aanu naannoon Tigraay mootummaan federaalaa baajata nurraa dhaabii jechuudhaan komii dhiyeessee jira. Mootummaan federaalaa baajata baatii 2 kan naannoo Tigraay gadi lakkifne yookaan immoo nuuf hin ergine nurraa dhaabee jira jechuudha naannoon Tigraay komii kan dhiyeesse yoo ta'u, mootummaan federaalaa immoo walitti gaarreeffannaan TPLF fi akkasumas mootummaa federaalaa cimee dhufuudhaan walitti gaarreeffannaa fi wal doorsisuu bira dabre sadarkaa tarkaanfii walirratti fudhatu irratti dhaqqabee jira jechuudhaan mootummaan federaalaa baajata kana kan gadhiisu yoo ta'e TPLF meeshaa waraanaa ittiin bitatuu danda'a jechuudhaan shakkii qabu irraa kan ka'e baajata akka qabe odeeffannoo maddeen garaagaraa irraa ba'an ibsanii jiru. Tarkaanfii mootummaa federaalaa fudhate kun immoo naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa caalatti adda dhiibuu danda'a jedhamee shakkamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e walumaa galatti boba'aan gara naannichaa seenus gahaa waan hin taaneef sochii waliigala uummataa irratti rakkoo uume jechuudhaan aangaa'onni naannichaa BBC'tti himanii jiru. Baajata adda cite keessaa baajanni kaapitaalaa birrii miiliyoona 800 fi miiliyoona 44 akka ta'e hooggantuun komishinii qorootaa himtee jirti. Kana malees baajanni bifa deeggarsaatti mootummaa federaalaa irraa kennamu akkasumas waraana Tigraay booda mallaqni ji'a ji'aan kaffalamu keessatti jira jettee jirti. Walumaa galatti naannoo Tigraayiif baajanni waggaa bara 2018 birrii biiliyoona 18.8 ji'oota 12 qoodamee ji'a ji'aan kan ergamu yoo ta'u, garuu mallaqni kun ji'a onkoloolessaa kaasee dhaabbachuu hooggantuun tun ibsitee jirti. Adda cituu baajata naannoo Tigraayiif ergamu kanaan walqabatee gama mootummaa federaalaatti hanga yeroo gabaasa kanaatti wanti jedhame yookaan wanti ibsame hin jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa guutuu keessatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo aleellaa bakkoota garaagaraatti humnoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufuudhaan bakkoota hedduutti humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisu meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo irratti argataa jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa Shawaa lixaatii fi akkasumas kibba lixa Shaggaritti aleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatee fi akkasumas hattoota irratti raawwateen injifannoo argatuu beeksisee jira. Akkasumas lixa Oromiyaattis waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bakkoota garaagaraatti aleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa Shawaa lixaa aanaa Iluu Galaanitti halkan eda mooraa waraana mootummaatitti seenuudhaan aleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Aanaa Iluu Galaan mooraa waraana mootummaa magaalaa Ijaajjitti argamutti seenuudhaan halkan edaa tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun akkasumas miseensota waraana bilisummaa Oromoo kan turan karaa nagaatiin gallaa jechuudhaan mootummatti harka kennatanii turan mootummaan dirqama gara dirree lolaatitti deebisuudhaan achi turan irrattis tarkaanfii fudhatee jira. Tarkaanfii fudhateenis hedduu qabee bayuuniin himamee jira. Shawaa kibba lixaatti immoo injifannoon argame injifannoo addaatti jedhamee jira. Uummanni waloodhaan tokkoomuudhaan tarkaanfii fudhateen milkaa'e yookaan injifannoo boonsaa galmeesse jedhamee jira. Haaluma kanaan Shawaa kibba lixaa aanaa Daawoo iddoo addaa Maaramii Taajjab jedhamutti humnoota kaabinoonni mootummaa hidhachiisanii maqaa waraana bilisummaa Oromootiin bobbaasanii yeroo dheeraaf uummata dararaa turan, saamaa turan akkasumas badii garaagaraa uummata irratti raawwataa turan irratti tarkaanfii fudhatuudhaan uummanni miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun kaan addunyaa kanarraa godaansanii kan madeessuun injifannoo irratti galmeesse jedhamee jira. Tarkaanfii fudhatan kanaanis hattoota 2 addunyaa kanarraa godaansan jedhamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e tibbana waraanni bilisummaa Oromoo lixa Shaggar aanota garaagaraa keessatti tarkaanfii fufteedhaan fudhataa tureen loltoota mootummaa hedduu boojuun hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo boonsaa galmeessaa turuu beeksisee jira. Haaluma kanaan aanaa miidhaa qanyitti gaafa sadaasa 30 tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen humnoota mootummaa 32
akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu wajjin yookaan hidhannoo isaanii guutuu wajjin harka kennachiisee jira yookaan booji'ee jira. Humnoonni mootummaa kunneen haasaa taasisaniin leenjii guyyaa 3 qofa kan fudhatanii fi hedduun isaanii muuxannoo kan hin qabnee fi akkanumatti dirqaman gara dirree lolaatitti kan geeffaman ta'uu ibsanii jiru. Kun immoo humnoonni kunneen rasaasuma haa qabbaneessanii fi akka ta'ee fi karoora Oromoon cabsuuf yookaan immoo Oromoo wal ficcisiisuuti jechuudhaan hedduu yaada itti kennanii jiru. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa Arsii Bahaa aanaa Honqolloo Waabeetti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatu odeeffannoon nu gahee jira. Aanaa Honqolloo Waabee magaalaa Maccituu jedhamtutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa qaamaa fi lubbuu dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argatu odeeffannoon nu gahee jira. Humnoota mootummaa yeroo dheeraaf hawaasa bal'aa irratti dararaa garaagaraa rakkoo garaagaraa miidhaa garaagaraa dhaqqabsiisaa turan irratti mooraa isiititti itti seenuudhaan haleellaa raawwateen adaba itti godhee jedhamee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaatti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen milkaa'uun gabaafamee jira. Kibba Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii madda albuudaa Gujii Bahaa aanaa Sabbaa Boruutti bakkoota garaagaraatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Sadaasa 30 2025 aanaa Sabbaa Boruu ganda Biikee bakka addaa Irreecha Shaatoo jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa 8 battalumatti addunyaa kanarraa godaansee 10 ol immoo madeessuu odeeffannoon nu ga'ee jira. Achuma aanaa Sabbaa Boruu ganda Saphaansa bakka addaa Dibbee Tumaa jedhamutti humnoota mootummaa maqaa sakattaatiin bobbaate qabeenya uummataa mancaasaa turte mootora uummataa gubaa turte haleellaa irratti raawwatu 2 battalumatti addunyaa kanarraa godaansee 3 madeessuudhaan kan haftee bittinneessuun injifannoo irratti argatu odeeffannoon nu gahee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhataa jiru kan itti fufsiisee fi injifannoo argataa jiraachuu kan beeksise yoo ta'u guyyaa kaleessa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horrootti tarkaanfii fudhateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu odeeffannoon nu gahee jira. Tarkaanfii fudhate kanaan itti gaafatamaan bulchiinsaaf nageenya aanichaa addunyaa kanarraa godaanuulleen beekamee jira. Bakkoota lollitti gaggeeffame kanaan wal qabatee gama mootummaatti odeeffannoo argachuuf yaallee turre odeeffannoo argachuu hin dandeenye yookaan immoo wanti jedhame hin jiru. Ta'ullee odeeffannoon gama mootummaatti jiru Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana haalli nageenyaa tasgabbaa'aa dhufuu fi waraanni bilisummaa Oromollee kan isaan hin yaaddessine ta'uu sadarkaa isaa yaaddeessurra akka hin jirre pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa ibsanii jiru. Kanarraa kan ka'e raayyaan ittisa biyyaa guutumaan guututti naannoo Oromiyaa gadhiisee bahuuf akka ta'e kan ibsan yoo ta'u haalli jirummoo faallaa kanaa ta'uu waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo deebii haasaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa kanaa kenneen naannoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tibbana haala adda ta'een meeshaalee waraanaa hedduu hiikkatee miidiyaa hawaasaa kanarratti argisiisaa kan ture akka ta'ee fi akkasumas humnoota waraana mootummaa hedduu booji'uun agarsiisaa turuu isaa waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa badee akkasumas nu yaachisu sadarkaa nu yaachisnerra ga'e jechuudhaan itti ololamu bira dabre jechuudhaan meeshaalee qaqqaalii birrii ol ta'anii fi akkasumas loltoota mootummaa hedduu booji'ee agarsiisee jira. Oduu biyya alaatiin oduun kun oduu ammeedha. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhalattoonni Soomaaliyaa biyya Ameerikaa keessa akka jiraatan hin fedhu jedhee jira. Kana qofaa miti jechoota arrabsoo hedduus dudubbatee jira. Jechoonni arrabsoonni dubbates qaamota garaagaraa biraa komii fi falmii kaasanii jiru. Doonaald Tiraamp hayyamni dhalattoota biyyoota 19 akka qoratamu ajaja dabarsee ture. Kanneen keessaa biyyoonni 10 biyyoota Afrikaatti jedhamee jira. Dhalattoota biyyoota 10 kana keessaa immoo dhalattoota biyya Somaalee irratti immoo xiyyeeffannaan addaa waan itti kenname fakkaata. Tiraamp jechoota garaagaraa fayyadamuun dhalattoota Somaaliyaa kana qeeqee jira. Akkasumas jechoota arrabsoo hedduu fayyadamee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kibxata kaleessa haasaa taasiseen godaantota Soomaaliyaa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran akka hin barbaanne ibsee jira. Dhalattoonni biyya Afrikaa bahaa waraanaan miidhamte kana garmalee tajaajila hawaasummaa US irratti hirkatanii waan jiraniif Ameerikaaf bu'aan isaan kennaa jiran waan xiqqaadha jechuudhaan qeeqee jira. Ani biyya keenya keessatti isaan arguu hin barbaadu, dhugaa isinitti himuun barbaada. Yoo kosii akka kana akka gara biyya keenyatti seenan gochuu itti fufne Ameerikaan gara kallattii hin taanetti deemti jechuudhaan kan dubbate yoo ta'u jecha isaa kanaafillee Soomaaliyaa irraa deebiin kennameefii jira. Mootummaan Soomaaliyaa ifatti dhimma kana irratti ibsa kennuu baatus
Sagantaa magaalaa Moqaadishoo ture tokko irratti ministeerri muummee biyyattii Hamzaa Abdii Baarree haasaa taasiseen pirezidaantiin Ameerikaa Soomaaliyaa qofa hin arrabsine waa'ee biyyoota baay'ee waan hamaa dubbatanii jiru jechuudhaan Ameerikaaf Afrikaa kibbaa akka fakkeenyatti kaasee jira. Kanaaf wantoonni muraasni calliftee itti dhiiftu jiru. Kanaafuu callifneetuma itti dhiisudha jedhee jira. Ta'ullee pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp uummanni Somaalee kosiidha ni ajaa'u. Bu'aa tokkollee hin qaban jechuun isaa akkasumas jechoota kana uummata Somaalee guutumaan guututti walitti qabee ittiin ibsuun isaa qaamota garaagaraa irraa akkasumas lammiilee Somaaleetii fi hooggantoota Somaalee irraa qeeqa guddaa kaasee jira. Wanta of durri kan agarsiisu ta'a. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan immoo hawwii kenna nagatti nu tura.